bilbila keessa irraagaa waan faayidaa guddaa qabu waan namni baay'ee yaadatee hin laallee fi waan namni baay'een hin sirreeffanne egaa Gmail akkaawuntii ka Feesbuukii gubbaa sooshaal miidiyaa gubbaa irraa viidiyoo ittiin daawwattan Feesbuukiidha TikTokii yuutuubii hin jennu Gmail akkaawuntii namni hin beekne hin jiru gaa akkaawuntiin TikTokii yookaan yuutuubii ka ittiin viidiyoo daawwachuu danda'a jirtan kun Gmail akkaawuntii banattanii jechuudha yuutuubiin takka viidiyoo daawwachuu barbaadan Gmail akkaawuntii isin gaafataa Feesbuukiin illee akkasuma Gmail akkaawuntii kana gaa namni isin banee yoo jiraate yookaan immoo ofii keessanii bantanii yoo jiraattan haala kamiin guyyaa dhalootaa isaa haala itti sirreessuu qabdan jechuudha guyyaa dhalootaa yoo dogoggortan gaa Gmail akkaawuntii keessan yookaan immoo seera akka seera Gmail keessatti jechuudha guyyaa dhalootaa keessanii gaafa bantanu idimeen keessan waggaa 18 olii inni ta'uu qabu kanaafuu haala kamiin ka dogoggoraan bantanii yookaan immoo Gmail akkaawuntii eegamtanii kaatanii guyyaa dhalootaa isaa dogoggoraan namni isin banee yookaan ofii bantanii jiraattan haala kamiin guyyaa dhalootaa isaa sirreessina yookaan immoo guyyaa dhalootaa keessan beektanii haala kamiin akka isin sirreessitanii jala kaa'uu dandeessan jechuudha kana yoo hin sirreeffanne ta'e egaa bilaashuma akkaawuntii TikTok yookaan immoo akkaawuntii YouTube hin fayyadaminaan isin jedha haala itti sirreeffattan sina agarsiisu warri chaanaalii YouTube kanaa hin beekne yoo jiraattan chaanaalii profaayilii kaa tuquudhaan gaa chaanaalii kana irra eegan viidiyoo maxxansuu dhiisee tureera warri chaanala kana hin beekne gaa irra seenuudhaan gaa subscribe ka jettu kana irra tuquudhaan gaa ol ka jettu gubbaa kaa'uu hin dagatinaa isin jedha ol ka jettu gubbaa guu keessan notification eega itti bantanii viidiyoo an gadhiisu guyyaa guyyaan yookaan immoo barnoota an gadhiisu akka se'an nama hunda dura isin bira ga'utti subscribe gagootanii mallattoo notification itti banaa isin jedha viidiyoo 20 tajjila jira 22 tajjila jira hanga una warri hin argin viidiyoo kana irra seenaa banadha itti fayyadamaa isin jedha yookaan immoo irraa baradha Gmail account illee karaa sirrii ta'een haala kamiin akka barattanu isin jira isin jedha channel YouTube warri hin qabne illee channel YouTube takka bantanii itti fayyadamuudhaaf haala kamiin akka bantanii itti fayyadamuu dandeessan illee isin jira kanaafuu haala kamiin gaa akka isin guyyaa dhalootaa irraa sirreessuu dandeessan gabaabumatti gara barnootaa isin oofu Gmail account takka eegamtanii kaatanii gaa guyyaa dhalootaa isaa sirreessuudhaaf gaa siitingii bilbilaatti kan isin fayyadamuu qabdan jechuudha. Bilbila keessa irraa gaa siitingii bilbilaa irra seentu jechuudha warri bilbila fayyadamtanu. Bilbila keessa irraa gaa akkaawuntii Gmail eegamtanii guyyaa dhalootaa yookaan immoo guyyaa dhalootaa isaa sirreessuudhaaf gaa siitingii eegisentanii ola xaa'uudhaan irraa olee kana ola xaa'uudhaan gaa Google ka jedhanii barbaaddu yookaan Google service jedhee baasa kan namni takka Google service ka jedhu kana irra gattuqxu jechuudha gara Google deemna yookaan immoo gara siitingii gara baasa gaa manaa jiru Google account ka jedhu kana irra gattuqxu jechuudha manaa jiru Google account ka jedhu tuquudhaan gara fuula duraa eeggadhattanii haala kanaan isin baasa Gmail account keessan gubbaarratti haala kanaan isin agarsiisa akkasuma Gmail account itti jiru barbaadan mallattoo xiyyaa kaa tuquudhaan gaa account Gmail gararii keessaa qabdanu itti jiru dandeessu Gmail account itti jiru barbaadan gaa asirra mallattoo xiyyaa tuquudhaan gaa account Gmail itti jijjiiruudhaan gaa gubbaa kana irratti hoomidhaa fi personal info dhaa fi data and privacy jedhee jira akkasuma siitingii baay'eetu jira security dhaa fi siitingii hedduu jira isin kan irraa sirreessuu qabdan maali personal info ka jedhee kaawwachuudhaan irraa olee kana ola xooftu jechuudha asirra ola xaa'uudhaan gaa ganjillaa kana dhuftanii birthday ka jedhu kana filafiiti amma guyyaa dhalootaa keessanii isin agarsiisa jechuudha kanaafuu haala kamiin akka itti jiru dandeessan guyyaa dhalootaa keessanii beekuu warri barbaaddan yoo jiraattan guyyaa dhalootaa keessanii beekuudhaaf gaa bilbila keessa irraa kaalkuleetii yookaan immoo bakka itti waa ida'an kana bakka ida'uu kaalkuleetii ka jedhu kana kaalkuleetarii kan itti fayyadamtan irra seenuudhaan guyyaa dhalootaa keessanii beekuu barbaaddan fakkeenyaaf 1997 yoo ta'e barri an dhaladhe jechuudha amanni an amma keessa jiru kun meeqa jechuudhaaf gaa 1997 irrisuu bara 2000 akka keenyaatti bara 2016 yoo jettan guyyaan dhalootaa keessanii 19 ta'a jechuudha idimee keessan yookaan immoo waggaan keessan 19 ta'a jechuudha haala kanaan fakkeenyaaf bara 2024 yoo jettan immoo haala kanaan 27 ta'a jechuudha amata keessan akka faranjiitti 27 akka keenyaatti immoo 19 ta'a jechuudha fakkeenyaaf haala kanaan bara 1998 yoo jettanii keessanis haala kanaan irrisuu 2016 hamma keessa jiru amanni keessan 18 ta'a jechuudha kanaafuu amata keessan 18 ol ta'uu qaba jechuudha kanaaf haala kanaan yeroo isin gubbaarraa jettan jaliitti isinii baasaa jechuudha kanaaf guyyaa dhalootaa keessan haala kanaan beekuu dandeessu amma gara siitingii sana deebisu gara siitingii guugisennu gaa asirra fiilafiitii kana xiyya fiilafiitii ni tuqxaroo takkaaf asirratti gaa birthday apper ka jedhu karaa 1996 ka jedhu fiilafiitii xiyya jira yookaan immoo achuma dhagaxuudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha achira tuquudhaan gaa gara fuula duraa isin oofaa yeroo isin oofe haala kanaan dayi guyyaa keessa dhalattanii month ji'aadha dayi kana yoo jijjiiruu barbaaddan asirra tuquudhaan yeroo isin achee tuqxan bakka itti waa barreessan isinii fida yoo guyyaa afur akka barbaaddan afur jettu yookaan immoo kana haquudhaan duwwaa afur yoo jettan isin danda'ama akkasuma duwwaa afur jechuun gaa duwwaa afur tokkuma guyyaa afur jettanii haala kanaan asirra tuquudhaan illee ji'a keessa dhalattan jijjiiruu barbaaddan irraa olee kana filachuudhaan tokkumarra inni keessu jechuudha asirratti illee guyyaa dhalootaa gaa eegaa hamma laaltanii kaatanii bara keessa dhalattan kana laaltanii eega kaatanii asirratti kan jijjiiruu dandeessan dhuftanii bara 1990 ta'us bara 1996 ta'us 97 ta'us
bara keessa dhalattan jechuudha. Bara keessa dhalattan gaa haala kanaan inni guutu eega guuttanii kaatanii haala kanaan jechuudha. Eega sirreessanii kaatanii irraa olee kana gaa olla xaa'uudhaan maal gootu sirreessanii eega kaatanii seef ka jettu kan jallaa kaanii jirti. Seef ka jettu kana yeroo takka irra tuqxu jechuudha. Seef ka jettu kana tuquudhaan seef diigootu yookaan kun asirratti yeroo isin seefii tuqxan guyyaa dhalootaa keessanii isin agarsiisa. Yuur jedhee kanaan gaa Ingiliffaan 33 years old isin jedha waggaa 33 ta'ee haala kanaan isin baasa. Yoo idimeen keessan haala kanaan likki ta'e konfirm yookaan immoo kan sirrii tuqxu jechuudha. Yoo immoo likki hin taane irra tuquudhaan ammallee idimee keessan yookaan immoo amata keessan ni jijjiirtu jechuudha asirratti deebi'uudhaan. Ammallee seefii tuquudhaan gara fuuldura eegamtanii haala kanaan amannan kee amma waggaa 27 yookaan immoo amata 27 taataa isin agarsiisa. Yoo likki ta'e egaa bakka kansil jettu kana kansilii fi konfirmii isinii baasa. Konfirmii ni gootu jechuudha likki ta'e amanni keessan. Konfirmii gochuudhaan haala kanaan duddubbatti yeroo deebitanu amanni keessan yookaan immoo guyyaan dhalootaa keessanii irra deebitanii ilaaltan guyyaa dhalootaa kaamma isin sirreessitantu isinii guutamaa jechuudha. Haala kanaan guyyaa dhalootaa Gmailii ofii bantan illee yoo namaa bantee jiraattan illee karaa salphaatiin haala kanaan jijjiiruu dandeessu. Warri akkaawuntii fayyadamtanu karaa feesbuukii yookaan sooshaal miidiyaa namni hin beekne hin jiru. Irra seenuudhaan akkaawuntii namni isin bane kana eeggachuu qabdu. Guyyaa takka akkaawuntii keessan yoo bade wantoota kanneen kana dogoggora yoo qabaate yoo isin deeffachuuttan isin dida waan ta'eef irra seenaa itti fayyadamaa isin jedha. Akkasuma barnoota kana keessaa waan isin galuu dee jiraatu komentii na barreessaa. Viidiyoo kana akka namoota hedduu bira gahuuf laayikii tuquu hin dagatina. Haala kanaan itti fayyadamaa isin jedha nagaan tura.